akkasumas immoo hordoftoonni waan hedduu jedhaa turtan galatoomaan isin jedha komentii jalatti waa hedduu barreessaa turtanii mageen gantuudha mageen bitamaadha mageen waan akkasiiti jettanii waan baay'ee dubbachaa turtan waan dubbattaniif hundumti keessanii galatoomee kamu jechuudha wanti ani waraana sana fuudhee deemee fi akka jechuudha rakkoorraa wal baraarruufi yookaan inni nagaan akka miidhamne inni miidhame immoo miidhama isaa achirraa bahee akka yaalamuufi jechuudha ammaal murteessitan kana godhe Yusuf Suleemanii achirraa akka inni baasuufi sana murteesse jechuudha sana murteeffadhee ofii kootii jechuudha itti yaadee shugguxii illee kiyya harkaa fudhadhee jajjabeessee fuudhee bahee jechuudha isa fuudhee baanaan aniif Yusufiin akkasuma viidiyoo sana ni arga waan ta'eef yeroon fuudhee ba'u sana najala garagalee akka inni dhaqiisa sana baasuufiin kana godhe. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota fuula miidiyaa keenyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya inni kabajaa fi jaalalaa sinaa dhaqqabu isiniin jedha. Akkuma beekamu nu hordofaa turtan hundumti keessanuu bakka jirtan maraa irra deddeebinee nagaa isinitti dhaammanna. Akkasumas immoo gidduu kana haala rakkisaa keessa turre akkuma beektan linaan faayoo nan fayyifadhaa jettee obboleettii kooti jettee ofitti fuutee turte jedhanii viidiyoo irratti yoon argu jechuudha. Garuu ishee immoo isheen erga achi isheen fuutee kaateeti osoo bakka isheen geessitu hin ga'in osoo mana sheekaa bakka qoricha fudhattu hin ga'in harkaa baduu isheetu himamaa. Sana booda immoo jechuudha deebitee ammas ijoollee gidiraa jirti jedhanii egaan akkuma beekamu anallee na argaa turtan jechuudha. Dheengadda erga waraana jaraatiin waraana faayootiin erga qabamneeti mana tokko keessatti gidiramaa turre jechuudha Suleemanii wajjin. Egaa akkuma beekamu achirratti illee jechuudha haala ittiin lubbuudhaan baanu mijeessuuf jecha Suleemanitti deebi'ee waan dubbataa ture argitaniirtu dhiifaman isin gaafadha. Kana malee immoo jechuudha osoon achitti callisee akkuma Suleeman callise sanatti siriidhaan tuqameeti silaa bakkatti dhumneerra jechuudha. Sanarraa kan ka'e osoo dhuman sagaleedhaan wadwaadhu osoo dhuman sagaleedhaan iyyuu Suleemanii baay'ee rukutanii turanii anis ammoo tooftaan ittiin ba'u malachuuf waan baay'ee yaalaa ture bakka tokkotti miidhamuurra jedhee bakka tokkotti dhumuu keenyarra jedhee namni tokko ba'uu wayya yookaan Yusufi gargaaree namni tokko nama miidhame baasuu danda'a waan ta'eef jedhee yaalii hedduu keessan ture. Akkasumas immoo egaan akkuma beektanii achirraa fuudhee ergan gara mana Yusuf siin geessa jedhee waraana faayoo fuudhee baheeti jechuudha. Dukkana keessa osoo deemsisuu mana Yusuf bira dabarsee osoo deemsisuun harkaa miliqee jechuudha badee. Harkaa badee jennaan jechuudha waraanni sun garatti goruu dhabee ofirra garagalee an jechuudha osoo deemuu bakka biraatiin ba'ee amma reefuun deebi'aa jira. Ergan eda ba'ee jechuudha ergan eda halkan achii ba'eeti amma reefuudha kunoo kanan deebi'aa jiru ani. Egaa waama hundaafuu inshaallah du'aa nuuf godhaa isiniin jennaa. Ammas immoo Yusufi miidhamee jira viidiyoo irratti akkan argetti keeriyyaan immoo baafamtee jirti. Suleeman illee jechuudha booda kana keessa dhufee Yusufi jajjabeessaa ture. Akkasumas Yusuf akka dubbatutti kaameraamaniitu jara gargaaraa ture isatu siirii maalitti nuuf naqee jedhee Yusuf dubbataa ture. Kaameraamaniin akkuma yeroo gaaraa jechuudha gaaf tokkotaaf Suleemanii qabee rakkisaa ture sanatti har'allee jechuudha rakkoo akka kanaa waan geessise natti fakkaata. Kanaan egaa inshaallah du'aa nuuf godhaa yoo rabbi jedhee inshaallah akka dubbii jara kanaaf irraa qabaachuu jechuudha. Egaan jechuudha akkuma gaara keessatti kaameraamanii nu rakkisaa turte sana yeroo baay'ee jechuudha kaameraamanii jara Abdallaa faana dhugsitee faayoo faana dhugsitee nuyi akka qabamnu nu godhaa turte jechuudha yeroo baay'ee kaameraamaniin kaameraa waraabbisun jechuudha. Ammas akkasuma mana keessatti illee akka ta'e galte jedhanii nama amanannee kaameraatti kennannus dhabneerra. Kana malee immoo akkuma argaa jirtan Abdallaan yeroo ammaa kanatti mana sheekaa geeffamee yaalii fudhataa jira, dawaa fudhataa jira. Yeroo ammaa kana qalbii isaatti deebi'ee fayyaa jira jechuudha. Egaa hawwiin koo kaleessaas namni kamuu miidhamuu akka hin qabne akkuma dubbataa ture. Osoo kaleessa Abdallaa lubbuudhaan miinee irra ta'eeti Abdallaan silaa
du'eera jechuudha. Nutis immoo warra gumaa taaneerra yookaan immoo seenaa hin taane jechuudha. Dhalootatti dabarsineerra. Sana dhalootatti dabarsuurra immoo nama jechuudha gama danda'amu rabbiin kadhatanii fi akka inni fayyuuf carraaquutu gaariidha. Akkasuma tarii faayoon kun illee jechuudha ooltee bulaa jetti malee boru mana sheekaa deemtee jechuudha karaa rabbii irratti deebitee fayyuu dandeessi, dawaa argattee fayyuu dandeessi. Egaan hin beekamu akka nuti itti yaadnu miti, akka nu namatti jarjarru miti, rabbi namatti jarjaru akka nuti jarjarree nama miidhuuf kaannu miti. Rabbi namaaf obsa jechuudha, namaaf obsa. Silaa kan dafee nama ajjeesu yoo namni badii tokko balleesse, yoo namni waan tokko raawwate kan dafee nama ajjeesu silaa rabbiin ture kan lubbuun nama harka jiru, kan nama uume sanuu kan akka fedhe nama gochuu danda'u. Inni iyyuu jechuudha utuma namni waa hedduu balleessu osoo namni dachii kanarratti haraama dalaguu, waa meeqa godhuu, nama miidhuu, nama dallamuu maal ta'u namaaf obsa jechuudha. Kanaaf nutis immoo obsa qabaachuu qabna akka namummaa keenyaatti. Damnee nama miidhuurraa jarjaruun, nama miidhuutti jarjaruun gaarii miti. Obsaan adeemuun barbaachisaadha. Isa kanaan isiniin jedhaa gaa'eda akkuma beekaman. Egaan jechuudha gaa'eda akkuma beekamu ani akka dhuunfaa kiyyaatitti deemaan ture, jooraan ture. Sababni an kana godheef Yusuufin illee jechuudha amma hubachiiseen jira. Tooftaadhaan harkaa ba'uuf Suleemanii rukutanii jennaan waraana lamatu bakkee ture. Waraana sana ol galchanii rukutanii biyyaan na bira jiru sun jechuudha lafarra olii arga darkisaa ture. Anis immoo isa bira dhaabbadhee tanu Suleemanii callisii lubbuu kee miitaa jarjariin jedhee kadhataa ture. Maaliif humnaan osoo hin taane tooftaadhaan adeemuu filadheeti. Yeroo hedduu humnaan adeemuun nama cabsa, humnaan adeemuun nama dhiicha, nama madeessa, godaannisa namatti fida. Kanarraa immoo jechuudha afaaniin diina walii galanii tooftaadhaan akka inni injifatamu gochuun gaariidha. An waraana sana achi fuudhee deemee jennaan Yusuuf jechuudha erga barbaacha baheetii uffannaa addaa uffatee Suleemanii jechuudha dhaqee hidhaarraa baasee deebi'e. Osoon jechuudha yeroo sana achuma teenya jedheeti achuma ta'aa jira waraanni. Mana Yusuufin si fuudhee deema jennaan nafaana ka'ee jechuudha. Garuu an ergan fuudhee ka'eetii achii ba'ee ka'ee harkaa dhokadhee jennaan innis garatti goruu wallaalee ofirra garagale jechuudha. Anachumaa hin harkaa badee karaa biraatiin naanna'ee amma yuunaa manatti hin deebine jechuudha. Ganaan manatti deebi'uuf deema. Egaan Yusuufii wajjin tooftaatti hin diina injifannu kaleessa wal barsiisneerra, walis galleerra. Suleeman illee akkasuma jechuudha waan baay'ee quba qaba tooftaadhaan akka itti harkaa baanu. Isa kanaafiyyu amma erga rabbi qaroo jaraa tokko nu harkaa nurraa dadhabsiiseeti erga rabbiin nurraa qajeelchaa jiraate tokkittiitti galaa jetti. Ishee kanas immoo oollee bullee inuma injifanna yoo rabbi nu gargaare. Garuu mana siirii deemuun alatti rabbitti garagaluun alatti osoo rabbitti shaarrakin rabbi bira osoo waan fakkeessin rabbumatu nu gargaara, rabbumatu nu baata yoo qabames jennee rabbitti hirkannee jechuudha. Bakka yaannu numa geenya jennee abdii qabna. Kanaan egaa waa hundaafuu inshallah yoo rabbi jedhee yeroo gabaabaa keessatti wanta hundumaan argitu akkuma kaleessa gaddarraa argaa turtan jechuudha. Akkuma Abdallaa immoo gara rabbiin akka rabbiin qalbittis deebi'u isa godhe kana faayoodhaafis immoo du'aa godhaaye. Nuti lubbuu namaa balleessuu hin barbaannu. Jarri amma shukkuutiidhaan nu doorsisu nuti shukkuutii hin qabnu. Garuu osoo shukkuutii qabaannes immoo jabina keenyaan namatti hin dhaadannu. Inshallah kan nu injifachiisu yoo jiraate quraana rabbii qofa, maqaa rabbii qofaanidha kan irra'aan, humna rabbiitiin kan irra'aan. Namni rabbitti hirkate garuu miidhamee nafu kana jechuudha. Kanaan haala kanaan fuulduratti deemaa jirra yoo rabbi nu gargaare. Egaan kanaan jechuudha akka rabbiin nu kadhattanii warri nu hordofaa turtan warroonni immoo natti rifattanis hundumtuu an Suleemaniin miidhuuf osoo hin taane wanta sobee sagaleetti dheerataa tureefi akkan isa achitti hidhee dhiisisee waraana sana irraa adda baasee jechuudha. Yusuuf osoo hin rukutamin akka inni dhufee baasuuf kana godhe. Akkasumas immoo an achirraa waraana fuudhee deebee jennaan Yusuufin dhufee nu jala darbee sana baate jechuudha. Ani immoo mana Yusuufitti geessa jedhee waraana sana fuudhee karaa biraa ka'ee harkaa bade. Waraanni sun na barbaadaa bulte jechuudha. Yeroon waraana sana achirraa fuudhee deemu sana jajjabeessee jechuudha achirraa fuudhee deemu jechuudha. Akka inni hin shakkineef
anjechuudha yeroo sana Yuusufiin akka dhufee Suleemaniin achirraa baasuuf hidhaa sanarraa baasuuf achitti lola kaasuurra tooftaa akkasiitiin injifachuutu gaariidha. Anis humnan qaba jedhee yoon ka'ee waa uume waraanni jaraa bakkee jiran nu eegu waan ta'eef jara sana wajjin yoo walitti kaane miidhamna nu lamaan keessaa lubbuu nama tokkootu bada. Akkasumas immoo hordoftoonni waan hedduu jedhaa turtan galatoomaan isin jedhaa komentii jalatti waa hedduu barreessaa turtanii mageen gantuudha mageen bitamaadha mageen waan akkasiiti jettanii waan baay'ee dubbachaa turtan waan dubbattaniif hundumti keessanuu galatoomaan isin jedha. Egaan akkuma beekamu jechuudha wanti ani waraana sana fuudhee deemee fi akka jechuudha rakkoorraa wal baraarruufi yookaan inni nagaan akka miidhamne inni miidhame immoo miidhama isaa achirraa bahee akka yaalamuufi jechuudha. Ammaal murteessitan kana godhe Yuusuf Suleemanii achirraa akka inni baasuufi sana murteesse jechuudha. Sana murteeffadhee ofii kootii jechuudha itti yaadee shubbuxii illee kiyya harkaa fudhadhee jajjabeessee fuudhee bahee jechuudha. Isa fuudhee baanaan aneef Yuusufiin akkasuma viidiyoo sana ni arga waan ta'eef yeroon fuudhee ba'u sana na jala garagalee akka inni dhaqiisa sana baasuufiin kana godhe. Egaan waraanni jechuudha shubbuxiidhaan nu doorsisaa turan waan baay'ee nutti yaadaa turan waan baay'ees nu godhaa turan waanuma hundaafuu anis amma lubbuudhaan ba'een jira gara manaatti deebi'uufin jedha yoo Rabbi jedhe. Akkasumas immoo Faayoon ofirra deebisee mana baxaffattee jirti jedhan yeroo ammaa kana. Akkuma beekamu Abdallaan ajjeesinaa jedhee akkuma dubbataa ture Abdallaan qajeele Faayoos immoo hin ajjeesinaa Rabbiin gadhaa fi hordoftoonni keenya osoo isiniin jedhu inshallah ishee guyyaa tokko Rabbiin ishee fayyisaa yoo Rabbiin nu gargaaree jedhee yoo Rabbiin nu bira dhaabbatee humna nuuf ta'e yoo isatti amanne jechuudha yoo qalbii keenya raafamuu baanne hordoftoonni keenya hedduun hawwiin isaanii maali mana siirii dhaqaa toobadhaa waan akkanaa godhaa toobadhaa waan akkasii godhaa toobadhaa jettanii nu gorsaa turtan sanatiin barbaadnu nuti Rabbi bira waan qabamu yoo reegama lubbuu kaffaluu ta'e lubbuu ofii aarsaa kaffaluu wayyi kanneen gadda gaafa qabamee jechuudha gaafa Suleeman na bira siiriidhaan rukutamee kufu maaliin jedhe rukuttee na ajjeesta malee ani warra siirii wajjin hin deemu yookaanis immoo warra siirii jala hin hojjedhu yookaan shubbuxuma kanaan na ajjeesi malee jedheen dide jechuudha. Ammas immoo akkasuma anarras taanaan boruu namni kamiyyuu jechuudha waan akkasiitiin na goyoomsuu hin danda'u. Akkuma maallaqaan Abdallaan doolaarantii kenna konkolaataa bitatta maal taatanaan jedhaa ture. An sanaatiin barbaadu haraama keessa taa'ee deemuun barbaadu. Yoo Rabbi na gargaare halaala mataa kiyyaa bitadhee ittiin deemuun kajeela. Kana immoo